Okay, Kristaanummaa baratte? Hin baranne haarawani. Islaamummaa hoo? Islaamummaa keessa tureera. Keessa turte malee hin beektu Islaamummaas? Quraanoo aliif baataa qaraate? Qara'eera. Faatihaa hoo? Hin beeka. Hin sagaddaa? Sagadaa ture maaf hin saganne. Waaqayyoo meeqa waaqessite Islaamummaa keessatti? Rabbi tokkocha Allah. Allaan sana Allah dhugaati, waaqa dhugaati, waaqa dharaa waaqessite. Waaqa dhugaati. Kiristaanummaa kaleessa guudeetoo waaqayyoo kam harkatte? Dhugaati waaqa dharaati. Dharaallee osoo hin taane karaa Yesuus karaadha. Karaa abbaatti nama fida waan ta'eef. Abbaa kam? Abbaa isaa Allahtti nama fida. Abbaa Abbaan nama fida. Yesuus nama fayyisa. Nama dhibamullee fayyisa. Eenyufa fayyisa? Nama fayyisa ofitti dhaqee. Eenyufa fayyisa? Nama dhibamu kunoo fayyisaan jiranii waldaa irratti hin argitanii isin. Maan fayyirree dheeyte? Xiqqoo wayyaa buleera alhamdulillah. Oh, Yesuus. Maal jetteetti amante Yesuus? Fayyisaa jedheetti amane. Allah naman fayyisu? Allah nama fayyisa garuun tura. Allahn dafee nama fayyisa akka Yesuusiiti. Abdi. Ustaz. Nama jabaana fida. Rabbiin eegaa amane. Aliyaa yeroo takka Aliyaa gaafa Islaamummaa keessa jirtu dhukkubfattee fayyitee hin beektu? Eenyu si fayyise gaafa san? Waan ati nyaattee dhugdu isa sii kennaami? Rabbiin na taasisa. Hayyee. Haadhaaf abbaa kan kee isaan si dhalchanii ganuu dandeessaa? Isaan dhiiftee haadhaaf abbaa biraa godhachuu dandeessaa? Hin dandeessu. Hayyee haadhaaf abbaa sababayyuu ta'an kan biraa godhatuu hin dandeessu, isaan dhiiftee deemuu hin dandeessu. Rabbii si uumee si jiraachise, kan bishaan irraa dhabama irraa si uume, kan balaa garaagaraa irraa si tiksee yoonaan si ga'e akkamittiin dhiiftee ilma namaatti amantaree? Ilmi namaa bar Yesuus Kiristoos jechuun ilma namaati bar nama nyaatee dhugu, nama maaxanii keessa ture, nama garaa haadhaa keessatti gaafa xiqqaasaa marsaa laguu dhugaa guddatee eegan ammoo dhalatee siigalee eeganaa garaa haadhaa keessaan farjiidha yookaan immoo qaama saalaa ati beektu sanaan kan dhalate. Eega dhalatee immoo kan daa'ima xiqqaa asiif achi fiigee qulqulleessanii maal jedhanii asiif achi fiigee taphataa ture, badee barbaadamaa ture, nyaatee dhugee eega nyaatanii dhuganii immoo bakka dhaqamuu barbaachisuun dhaqee rafee mugee nama akkanaatti akkamittiin waaqa rabbi jettee akkamitti itti amantaree nama nyaatee dhugutti? Jechuun silaa karaa rabbiin na fida malee rabbiin jenne Yesuus karaa abbaatti nama fida malee Yesuus rabbii miti. Abbaa yeroo jettu abbaa kam? Abbaa isa uume. Indee abbaan maal rabbii ilmoo qabaa? Jechuun rabbii ilmoo Rabbiin hunda abbaa jechaa jirta bara abbaa jennaani laal abbaa jennaani abbaa yoo jette ilma qabaa jechaa jirta yoo ilma qabaate immoo haati warraa isaa eenyu?
eenyurraa ilmoo argatame? nama rabbiini ilmooleen qabu manaaleen qabu rabbiini garuu Abbaan rabbiin jedhin gaa. gaafuu abbaadha garuu keessattuu Ab- Yesuus abbaaf Abbaa hin jedhin, dhalatee abbaa hin jedhin mucayyoo, abbaa hin jedhin. Abbaa jennaani ilma qabaa jedhaa jirta. Yoo ilma qabaate immoo haati warraasaa himuu qabdaa jechuu. Rabbiin eenyu wajjin ciisee ilmoo argate? Abbaa hin jedhin. Abbaa jechuun abbaan kee wanni abbaa kee jedhameef haadha keetii wajjiniin, abbaan koo haana abbaa koo jedhameef haadha koo wajjiniin waan raawwate qaba. Kanaaf jecha abbaa jedhama. Kanaaf jecha rabbiin abbaa hin jedhin. Seegale rabbiin abbaa hin jedhin. Abbaa jennaan rabbiin arrabsuudha. Rabbi dhiira miti dubartii miti. Abbaa kan jedhamu dhiira. Seegale abbaa hin jedhin. Abbaa hin jedhamu rabbiin. Abbaa kan jedhamu nama dhiiraati. Nama dhiiraa qaama saalaa dhiiraa qabutu abbaa jedhama. Kanaaf jecha abbaa hin jedhin. Abbaa yoo jette inni dhiiraa jechaa jirta. Rabbi dhiiras miti dubartiis hundarra rabbiin qulqullu. Waan akkanarra rabbiin qulqullu. Seegale abbaa hin jedhin. Waliigalatti Yesuus Kiristoos karaadha kan jetteef lakki karaa jechuun isarra deeman yookaan karaa makiinaa, karaa xiyyaaraa, karaa miilaa, karaa namni irra deemu kanneeniin karaadha. Yesuus karaa osoo hin taane ergamaa rabbiiti. Ergamaadha malee karaa miti. Ergamaa rabbiiti. Karaadha jechuun Yesuus karaadha jechuun arrabsuudha lafa jechuudha. Karaa miti Yesuus ergamaa rabbiiti. Kan inni ergameefi saba Israa'eliif yookaan ummata Israa'eliif. Seegalee Quraana irratti illee kan jiru kitaaba warra kiristaanotaa irratti illee kan jiru inni ergamaa rabbiin saba Israa'eliif yookaan ammoo ummata Israa'eliif isa erge. Har'a waan takkatti illee hin qabu. Otoo lafarra kan jiraatu ta'e har'a inniyyuu seera Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam ergame saniin bula. Inniyyuu ganaa gaafa rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa erguudhaa taa'u shari'aa Nabi Muhammadiin seera Nabi Muhammadiin yeroo addunyaa kanarra jiraatuuf shari'aa Nabi Muhammadiin bulchuu ta'a. San booda ammoo innilleen akkuma nabiyyoota hundaa fuula rabbii dura dhiyaata jechuudha. Gaaffiillee gaafatamuu qaba. Akkuma nuti gaaffii gaafatamnu fuula rabbii dura dhiyaanne guyyaa firdii guyyaa sadhumaa san akkuma nuti fuula rabbii duratti gaaffii gaafatamnu innilleen gaafatamuu ta'a. Seegalee gaafatamuu ta'a. Geega gaafatamee booda deebii rabbiif ganaa gaaffii gaafatamuuf deebii deebisee san booda inni jecha namni hin beekne haasa'u. Waan namni hin beekne haasa'u isaanii wajjin hin haasa'uin. Yesuus Kiristoos karaa osoo hin taane nama. Karaa jechuun dachiidha. Karaan gariin samii gubbaarraan jira jechuun qilleensa gubbaa jira. Kaan ammoo lafarra jira. Inni karaa osoo hin taane nama gara karaatti nama geessu. Nama ija bishaaniiti. Kan ijjisaa bishaaniiti. Osoo waatti bu'anii buruquu danda'u. Dhangala'uu danda'u. Rabbii tokkichatu isa erge. Rabbii tokkicha boo'ee imimmaan kanatti hikki jedhee boo'ee kadhataa ture. Eegalee sodaateellee yaa rabbi na oolchi. Waan Yahudoonni natti yaadu jira kanarraa na baasi jedhee rabbiin kadhataa ture jechuudha. Ergamaa rabbiiti. Nama nyaatee dhugu rafee mugu. Eegalee nama rabbiin osoo barbaade isa balleessu yoo barbaade isa jiraachisuu danda'u malee waan takka illee miti. Nama fayyisuu miti ofiisaayyuu fayyisuu hin danda'u. Nama fayyisuu dhiisiiti ofiisaayyuu fayyisuu hin danda'u. Gaafa lafarra ture akkuma nabiyyoonni garaagaraa rabbiin muujizaa isaanii kenninaan yookaan ammoo dinqii isaanii kenninaan ummanni yeroo sanaa nabiyyii miti ati jedhanii shakkan. Yahudonni ati ilma diqaalaatii jedhan. Sababaan inni abbaa malee rabbiin isa uumeef jecha ati ilma diqaalaatii abbaan qabduu jedhan. Kanaaf jecha rabbiin akka inni nabiyyii ta'e itti garsiisuuf jecha yoo dhugumatti nabiyyii taate mallattoo wahii nutti garsiisi jennaan rabbiin mallattoo garaagaraa kenneef. Akkuma nabiyyoonni Museen illee baara addaan kutee uleensaa bofa ta'ee waan garaagaraa akkuma ta'e isaafillee rabbiin mallattoo kenneef. Saniin alatti erga yeroo sana lafarra jiraataa turetti waan rabbiin mallattoo isaaf kenne waan rabbiin isaaf akka inni godhuuf dandeettii isaa kenne godhee jira. Saniin alatti immoo ammatti waan takka illee godhuu hin danda'u. Ergamaa rabbiiti. Kadhatteellee si dhaga'uu hin danda'u. Waamtee si jalaa owwaachuu hin danda'u. Ofiillee waan takka godhuu hin danda'u. Namaallee waan takka godhuu hin danda'u. Abadan. Isa kana ergamaa rabbiiti. Ergamaa
rabbiitiin namaa jechuudha. Nama fayyisuu wala maal godhu nama fayyisuu dhiisii raammoyyuu fayyisuu hin danda'u. Wanta takkallee godhuu hin danda'u. Isas ta'e Nabi Muhammad ergamoonni rabbii hundi isaanii ilmi namaa tokko nama tokkoof waa godhuu hin danda'u. Inni iyyuu rabbi irraa waa eeggata jechuudha. Sigalee tayyib kanaaf jecha ati Yesus Kiristoos yookaan Nabiyullah Isaa alayhi salaam ergamaa rabbii akka ta'e ni beekta moo hin beekta? Ni beeka. Ni beekta. Ergamaa rabbiitiin nama akka ta'e hin beektaami? Hin beeka. Hin beekta. Nama keessaa'uu nama ustaaz natti dhufanii jiranii. Madaamiin natti dhufte yaa jamaa itti fufa. Baarakallahu fiikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليا يسوسي Ustaz simple dabar. ها Simple dabar intatti. Sabaddeeti biyya galte wanta la. Aliyaa jette yaa maashaallah ofeete arabi faan baafatti. Akkuma feette tun darsuman si ustaazan hunduu shaadaa qabsiisanii jiranii ana to'afe jedheen kana dura mana kiyya shaadaa qabadhaa jenna. Yeroo hedduu waan qabattee hunduu didanii ana to'afe shaadaan qabsiisa. Isii kana miti lakki isii kana miti la isii dhamaa. Simboodhaan sagalee isiidhaan beektu argi. Simboo isii nan beeku miti garuu kan biraa taate. شنو فكرنا Simboo shawaa miti lakki. فيديو شو جرى لا Isii miti ahdaam isii miti lakki kan biraati kun simboo miti. وان فدفو الا نمنو دو انت نقبچو قبو يسوس نامدا ناما اوفين جده كتاب ثاني كيتس كتاب ورا كريستياني كتابه كينيا جده قبتو كيسات ناما جدا انا نما كسي جيسو بربادو جدا وتو واقع تي نا جيسو بربادو جدا واقع ينيو جيسو دندو ناما وان تف مال جدا نا جيسو بربادو جدا Paulos Yusuf yoo ta'u malee Hasan Saayiroo baay'ee waan sobuufu beeknu hojii argamtoota 22:8 irratti eenyu ati jennaani ana Yesuus nama Naazireet jedhe nama Naazireet kanarra maal haa jedhu nama jedhu barattoonni dur nama jedhanii beeku malee namni takka barattoota isaa keessaa waaqa isaan jedhee jiru gonkumaa hin jiru takkuma nama Naazireet jedhama macaafa keessatti iddoo 100 olitti Yesuus nama Naazireet jedhama malee takka namni isaa waaqa jedhee jiru hin jiru. Engadda kiristiyaanummaa namni tolchetu waaqa jedheen. Kiristiyaanummaa Yesuus barsiisee sin jiru amantii kana amantii Yesuus barsiisaa ture yoo ta'e Yihuudaadha. Waan Yihuudoonni duraan nabiyyoota isaa irraa fudhanii barsiisan itti fufee barsiise malee kiristiyaanummaa namni tolchu hin jiru. Yesuus ergamaa waaqayyootii jedha. Ergamaadhaa jedha. Ibroota abbaan barreesse beekamuu dhabus silaa kitaabichi hundi isaa waan abbaan barreesse hin beekamu. Yesuus ergamaa jedha. Roomee keessatti ergamaa jedha. Yohaannis keessatti inni ijoo ofii isaatii yeroo baay'ee dubbatee ergamaa jedha. Maatiyos 21:11, Maatiyos 26:7, Marqos keessatti, Marqos 10:47, Marqos 10:6, Luqaas 4:34, Luqaas 18:37 irratti akkasuma Luqaas 24, Yohaannis 19:19 irratti Yesuus nama biyya Naazireet mootii Yihuudaa jedhama malee mootii Yihuudaa. Yihuudaa isa mootii ta'uusaa iyyuu bulchaa jechuudha. Bulchuu isaa immoo nagarre. Haa ta'u kan nuti ilaallu Yesuus nama Naazireet eenyu kitaaba warri kiristiyaanaa kitaaba keenya jedhanii qabatan keessaa Yesuus maal jedhama? Nama Naazireet jedhama malee takka Waaqayyo jedhamee hin beeku. Waa tokko uumuu keessaa titiisa uumuu hin danda'u. Titiisni guyyaa 3 yookiin hanga guyyaa 6 yookiin guyyaa 7 jiraatti uumamte. Amma sana gidduu jiraatti. Amma sana gidduutti guddatti amma sana gidduuttis duuti. Titiisa uumuu hin danda'u. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يا رب
itmir hamma ija qola bunarraa qoncaatu hamma qola tamrirraa qoncaatu kirrii waan akka kirrii xiqqoo tokko jirtu firii bunaafaa keessa firii tamriifaa keessa waan ammattii kana waan akka namaa gochuun danda'an waan akka illee namaa in tad'uuhum laa yasma'u du'aakum yooma waammattanoo waamicha keessan kadhaa keessan hin dhagaan jee rabbiin ولو سمعوا ما استجابوا لكم وتم سبر جراتني يا يسوس جت harkaan qabdee dudduuban uffata isaa qabdee wata gargashtee naawoo isheetteeyyuu waa takkasii gochuun dandeessu jee rabbiin jala muree nuti rabbiin isa kam rabbii isa nuti akkuma haadha keenya abbaa keenya kan biraatti jijjiirrachuu hin dandeenye waaqummaa isaadha rabbii tokkicha sana takka jedha nikanne wallahi tu fanti sa ofirraa baasee xiraa fanti isaati nama hin teenye jala dhaqee taa'ee akkamittiin kaafira taadham wallahi wallahi fantiin keenya jaappooniin keenya nurgaa barnuti alhamdulillah maaliif jennaan ni dhiqanna waan ta'eef dhiqannaatti nu ajaja waan ta'eef qulqullina nu ajaja waan ta'eef inni dudduuba dhiqadhaa namaan jeen keessa akkamittiin nama qulqulleessuu danda'a akkasii bar wallahi intiraa bar nama kanaan naqee nama kanarraa dhaqee waa baradhaa jira karaa ittiin argadhaa jira namni keenya inde akkamittiin maa sa'a taatu maa horii taatu horiidhaa gadi maaliif taatu a'uudhu billah namni waa takkallisi na ofiisaati yesuus amma kitaaba yesuus kun nama harka dhiqatee nyaata nyaanne jabar waaqayyoon nyaata sau nyaatu inni gurrafu hin mogu isa yumo nyaate utu harkan nikati nyata jira bar macam ko yesus ini lelise susah ini arab se bar hola jedeni bar muka jedeni bar aga jedeni bar yesus ini buddena jani orbadi macam kasi kanan naketan ittiin fayyaa jette tabjoofti jolleen namni kafaruni wanta nama dingo qabu duruma kafara namni garuu borii kee of ilaali of taadema nama fayyisuu irratti quraana bichaa dubbate waa'ee nama fayyisuu kana waa'ee nama fayyisuu quraana qofaa dubbate quraana keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbiin nugaa iccitiin fayyinaa iddoo kam jira rabbal aalamiin rabbii tokkicha isa jijjiirrachuu qayyarachuu hin dandeenye isa sanatu dubbate quraana suuraa 4 suuraa nisaa lakkoofsa 115 irratti dubbate rabbi subhanahu wa ta'ala maaliif jennaan teentee namaasu taalteetu birriidha gadafqanii sooftii baatanii birrii isaaniiti jireenyadha baratanii kutaa kudha yookiin kutaa 12tti kufuu achirraa kaasanii birrii ishee funaannatan kanaan kolleejjii baratu achirraa kaasee ol cimaa deemaa fi namni isaan baraa deema madda galii isaaniif kanaaf dafqaniitti cannaqamanii akshinii adda addaa uumanii waan adda addaa lafaa kaasanii dubbatanii birrii isaaniitti sassaabbatu ni fayyisnaa jiru ni fayyisu jarri kun ishi gariibota warra alaamaa baattee deemtu muslima ofiin jettu gariiba beektu laata iddoo adda addaatti warri naannoo tijjaanii jirtan hin beektanii gariiba innaan alaamaa waan akka ulee baallaa baattee deemti caatii qamaate kan caatiin balleesse kan sunnaa salaatuu hin beenne kan waa'ee salaataa hin beenne maalummaa islaamaa amantii islaamaa ibsimee abbir yoo jedhaniini irraa abbaruu hin dandeenye kuni marqaa ganama nyaattee quuftee harka dhiqattee harka kana dhiqannaa harka ija koo duratti kun kana argaa ture kaadu dhiqannaa harkaa isaaniidha dhugsiisu nama dhukkubsatu mataa isaatti namichi sun ni fayya ani argeera waan kana amanti yesuusin fayyisa nuuruseenis dabaladhaa ka warra kiristaana nuuruseen abbiyyoo baaroo rabbi laale isin nu ilaala bobaa kee jalaa hin baanu jedhanii gadi bonni faarsan nu warri nuuruseenin faarsa hin soo nama fayyisu kuno dhiqannaa harkaa isaanii namni dhugee fayyaa jira jiras yesuusitti dabaladhaa ka yesuusitti dabalaati isaanis waaqessaa okay kunooti warra akka qaalloof hin jedhan qaallota warri jedhaman jarri kunis waan tokko jedhanii wanta qebaatiran qabaatanii ixaana aarsanii wanti na jedhanii waan badee himnaa waan sirreessinaa minaa min jedhanii ittiin dubbatu maaliif gabaabsanaan jettu ijoollee cal jalaa taaqeeffadha
yoo isin ta'uu dide deema. Jarri kunis waa fayyisnaa jiru. Eenyu amantii warra kiristaanaa fayyisamoo